Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirra jirtu warroonni viidiyoo kana daawwachaa jirtan hundi keessanuu guyyaa har'aan tana ammoo qabxiiwwan jaha milkaa'ina keenya gufachiisan qabxiiwwan jaha kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Qabxiiwwan jaha tokko lamaan sirriitti na hordofaa akkasumatti ammoo ittis fayyadamaa. Qabxiiwwan asii gaditti ka'u kana yoo dhugama qixa sirriidhaan itti fayyadamtanii jireenya keessan jijjiiruu dandeessan. Tanaan dura waa hedduu milkaa'ina keessan gufachiisan as keessatti argachuu dandeessan. Isaan duratti ammoo osoo achi hin tarre mana kana laayik, sheer godhaa, fooloo godhaa, sabiskiraayib godhaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon kun akka yeroo hundaa wanti ani asirratti hojjedhu isin bira gahuudhaaf. Kallattiimaan gara qabxii keenyatti adeemna jechuudha. Qabxiin inni tokkoffaan dadhabbina hojii. Dadhabbina jechuudha. Hojii irratti yeroo hunda dadhabsii hojii jechuun hojii san irra deddeebitee hojjechuu dadhabuu kan ka'e jechuudha. Yoo san hojii kan ka'e ati kan dadhabdu taate milkaa'uu hin dandeessu. Kanaafiyyuu hojii kan ka'e itti fuftee hojjechuu dandahuu qabdaa jechuudha. Kana jechuun yoo hojii san itti fufiinsa hin hojjetin ati dadhabdee waan jirtuudhaaf gufuu ta'uu dandeessa. Gufuuwwan milkaa'inaa keessaa isa tokko jechuudha. Hojii barbaachisu yeroo biraatti dabarsuu. Fakkeenyaaf hojii amma barbaachisu ammuma silaa hojjettee sa'aatii dabartee itti milkooytu yeroo biraatti dabarsita jechuudha. Kanaafuu dadhabbina kan ka'eeti qabxii isa jalqabaati. Akkasumatti ammoo qabxii lammaffaa kaayyoo dhabuu. Kaayyoo dhabuun eessa gahuu akka barbaaddu akkasumatti ammoo bakka kam eessarraa kaatee yoo fakkeenyaaf har'aan tana zeeroorra kan jiraattu taate borummoo maltaa miliyoonarra ta'a yookaan immoo maqaa biyya kiyyaa ofii kiyyaa wantoota gurguddaa hojjedha jettee yookaan ofitti hin himne taate yookaan kaayyoo dhabdu taate walumaa galatti gufuuwwan milkaa'inaa keessaa isaan muraasa jechuudha yookaan immoo qabxii lammaffaadha. Qabxiin sadaffaan yeroo kee qisaasessuu. Yeroo qisaasessuu waan hin barbaachifnee fi irratti yeroo kan kee fixuu jechuudha. Wantoonni isin barbaachisne hedduutu jira. Wantoota si barbaachisu qofa irratti yeroo kan kee fixuu qabdaa jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo ofitti amanamummaa dhabuu qabxii afuraffaadha. Yoo kan ofitti hin amanne taate ani hin dandahuu jechuun of gadi qabdu taate yeroo kamuyyuu ati gufuuwwan milkaa'inaa keessaa qabxii afuraffaa irratti of gadi qabuu kan keetii jechuudha. Kanaafiyyuu of gadi qabuun nurraa hin barbaachisu. Kanaafuu of gadi qabuun gufuuwwan milkaa'inaa keessaa isa afuraffaadha. Qabxiin inni shanaffaan hiriyoota gadhee horachuu yookaan immoo hiriyoota gadhee nama hin taane namoota hojii fi guddina kee gufachiisan waliin yeroo dabarsuu. Namoota akkamii wajjin oolaa jirtaati? Namoota akkamii wajjin oolaa jirta? Yoo namoota milkaa'ina kan kee kana gadi si qaba wajjin kan oolu taate kanaafiyyuu hiriyoonni sun siif hin taane waan ta'eef namoota kaayyoo kan kee deeggaran akkasumatti ammoo sitti gufuu hin taane wajjin ooluu qabda yeroo hunda. Qabxiin inni dhumaa fi inni jahaffaan obsa dhabuu. Obsa dhabuu jechuudha. Obsa dhabuun rakkoo xiqqoo keessatti hojii dhiisuu yookaan abdii kutachuu sitti fida. Hojii dhiisuu ilaan gagatetti kan ati geettu jechuudha yookaan obsa hin qabaanne taate. Kanaafiyyuu obsa haa qabaannu isiniin jechuun barbaada. Milkaa'ina keenyaaf qabxiiwwan kanniin yookaan hojiirra kan oolfannu taate wantoota gurguddaa hojjechuu dandeenya. Wanta gufuuwwan milkaa'inaa jahan kana ammarraa kaanee ofirraa yoo kan dhiisnu taate ammoo boru gufuuwwan milkaa'inaa ofirraa dhiisnee jirra waan ta'eedhaaf qabxiiwwan milkaa'inaa kanneen dura isinii kaasanitti sirriitti itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Gufuuwwan kanneen immoo ofirraa lafaa kennu. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.